bara kana nama ajaa'iba jechuudha. Baay'iseen nama ajaa'iba. Amma TikTok irratti gaafanne viidiyoo tokko ilaalu Tigistii ni beektan hundumti keessanuu artistii Tigistii ni beektan jechuudha. Diraamaa isheen dhiyoo kana keessatti hojjette irratti jechuudha. Sawula sawurra jirti isa booddee moo jechuudha maal ture Maqdii Productioniidhaan kan darbu filmii takataataa hojjechaa turte jechuudha. Artistii baay'ee jaalatamtuu beekamtuudha. Daa'imti xiqqaan daa'iman jedhaan masheessi ishiin waggaa 40 ol umuriin geettee jechaadha. Daa'imti waggaa 24 dhiirti tokko jechuudha. Isheerra jaalalli akka ishee qabe isa qabe jaalalli isheerra akka isa qabe miidiyaa irratti dubbachaa ture jechuudha. Egaa gara dhiirotaatti itti yoon deebi'u sammuun keessa saatuu isaatii duratti oduu gara mataa keessaniitti deebitanii baay'ee tokko gaariidha. Baay'ee wayi namni jaalalli yeroo nama qabatu itti yaannee teebeluun jaaladha jenneeti miti kan nu qabu jenna yeroo baay'ee. Yaa ta'u yoo malee jechuudha. Sammuun keenya kun hin hojjeta taanaan jechuudha. Rakkoo humaatuun qabnu taanaan itti fayyadamuu hin dandeenya. Mitiire itti ni fayyadamna jechuudha. Hayi dhiirota maal sinii godhu dhugaa siniin jedhaan maaluma sammuu keessanii namni yookiin sammuu bitee siniin kennu sammuun keessa sirriitti hin fakkaatu dhugaa siniin jedha. Hundumti keessanuu dhiirri hundumti keessanuu jechuudha. Hundumti keessanuu sin ilaallata viidiyoon kun. Maal gochaa akka jirtan baay'een keessan jechuudha. Baay'een keessan maal gochaa akka jirtan maal yaadaa akka jirtan maal hojjechaa akka jirtan hin beektan. Wanna hojjetanii kaatanii sirreessuu hin dandeessan. Wanna ofii keessanii balleessitan sirreessuu hin dandeessan. Balleessuu immoo ni dandeessan. Sammuun keessan sirrii miti maalidha rakkoon keessan dhiirota maal taatan. Gaayis dhugaa isin jedha jireenya koo keessatti namoota baay'ee argeen beeka. Obbolummaadhaan ni beektan nama hiriyummaadhaan ni beektanii gara garaatiin beekuu dandeessan. Gara baay'eedhaan jechuudha. Miidiyaa irratti yeroo baay'ee numa dhageenya yeroo hundumaa numa dhageenya yeroo baay'ee jechuudha. Dhiironni baay'ee dubartii takkatti siqanii erga isheen wanta addaa raawwatanii isheen ulfooftee booddee no ani sin barbaadu ati nama biraatiif ulfooftee yookiin immoo wanna biraa taasoftan jechuudha. Dursa eessa dhaqxan gaafa algaa irratti hojii hojjetamu eessa deemtan? Eessa deemtan? Eessa dhaqxan maaf gaafa san dhabamtanii maaf hin jirtan maaf hojjechuun isin okay ati dubbii akkanaa keessa siruma xaaxaa akkanaa keessa seenuun barbaadu miti yaadhiirra. Daa'ima meeqa qabdan dhiirti mee dhuguma siniin jedha warroomti singilii jedhamtanii waamamta. Singilumti warri taatan mee daa'ima mee iddoo meeqa qabdan? Bakka meeqa qabdan? Maalidha rakkoon keessan maaf gara mataa keessanitti deebi'uu dadhabdan dhugaa siniin jedhaani. Maqaa rabbiitiin abaaramtoota sin dhugaa waaqayyo. Ani baay'ee wayi jechuudha. Zarihee waayintu cubbamtuudha. Dura isheetu firee nyaachiseeti. No. Dura jechuudha ati odoo dhiirti konkaa ta'uu baateeti dursee jechuudha. Sababii maaliitiif seexanni gowwoomsee akka heewaaniif firee nyaachise beektanii maaliif akka ta'e? Addaamtu jazbaadha. Addaam jazbaa ture jechuudha. Iyyaadu sammuun isaa difinii waan ta'eef haadha manaasaa osoo hin gorsiin haadha manaasaa kophaatti dhiisetti kan deemu. Kophaatti dhiise. Dubartiin kophummaan jaalattu. Kophaatti dhiisee deemee seexanni dhufee gowwoomsee qashtii maal asii gootaa kophaa kee maaf teessaa kottuu ala sanbaaneetti biqiltuu keessa deddeemna jedhee gowwoomsee nyaachisee bira. Miti araa sanyii addaam maal taatan sanyii addaam dhugaa isiniin jedha maal taatan ara gara mataa keessanitti deebi'aa dhugaa isiniin jedhaanii. Dubartii boochisiisuu, dubartii gaddisiisuu, sana booddee immoo erga gaddisiistanii booddee jechuudha. Akka isheen sitti tabaqaltu maaliif dagattaa? Siif hojjetti. Uumaa rakkoon hin jiru. Kana booddee akkas nagoota haati manaati hiriyaantii akkas gaddaa. No. Dursee badiin keeti bar. Maaliif hin beektu ati? Maaliif sammuu keetti fayyadamtu? Dursee bar siitu bar. Situ bar akka isheen gadditu akka isheen boochu akka isheen of jibbitu goote. Akka isheen of jibbitu
dubartii taatee dhalachuun ishee akka seen jibbita kan goote siidha. Maanni sammuun keessan qafoonni? Maanni sammuun keessan udaan dhugaa rabbii? Maadha mee amma fakkeenyaaf ishee daa'imtii waggaa 24 kun niititti waggaa 40 jaalate. Amma kan haadha manaa abbaa manaa qabdii daa'ima qabdii jireenya mataa ishee jiraattaa jirti niitittiin kun maal si haa gootu kan amma dhuftee si wajjin haa jiraattu moo? Mee maal si haa gootu hunje? Sammuu kee qafoo dursitee sirreessitee miidiyaa irratti viidiyoo kan nama baay'eetu laala. Akkamitti waan hin taane tokko hojjeta. Qoyimee fakkeenyaaf innis maatii qabaa jireenya borii qaba miti namni kamiyyuu yookiin bakka qorsa dhugiitii du'e kana booddee akka intin hin jenne jechuudha jechuun miimooriin kee akka hin teenye. By the way, boru dubartii biraa fuudhuu dandeessaa jireenya biraa jiraachuu dandeessa daa'imman kee viidiyoo kana dhaga'uu danda'anii sirrii miti bar wanta akkasii sirrii miti. Guys maal taatan? Maal taatani? Maal sammuun keessan hin hojjetu? Sammuun keessan maalidha? Maaliif dhokkaa'e? Okay, DJ jaaladha jedhee daagin qabbixxachaa ture intidha innillee okay normaalii naaqawallen bakka hin beekne inni viidiyoodhaaf jedheeti. Na dhiironni miidiyaa irratti waan akkasii qabbaxan kun sina siraatii godhadhaa mere maal taatanis inni chaayinaalii mataa ofii qaba isa guddifachuudhaaf qarshiidhaaf jedheeti waan akkasii keessa akkasii jechuu danda'a ishee. Maali dhiironni maal ta'an dhugaa waaqayyo maqaa rabbiitiin. Ara sin abaaramtoota taataniittu dhugaa rabbiin baay'istanii nama gaddisiistanina baay'isa wayii jechuudha. Dhugaa rabbii shamarran baay'istanii cimtuu yoon taane niin alatti jechuudha. Baay'ee cimtuu nama baqaa'umaa hin dandeenye lallaaftu ta'uu hin qabdan. Sababni isaatis sintu miidhama sababii ta'eef dhiira quraan kana wajjiniin jireenya akkamii jiraattu. Oh my god, akkamitti yaadani silaa maqaa rabbiitiin. Amma kan namicha kana daa'iman jedhamu waggaa 24 silaa namni tokko akkamitti yaaduu hin dandeenye waggaa 24 tti. Araasii miti silaa daa'ima waggaa 4 miti. Maal sammuu keessa gooteeti? Maasi dhoqqaa'e sammuun? Baay'isa wayii isa qofatti miti kan dubbachaa jiru. Dhiirota warri taatan hundumti sammuun keessa warri sin jala dhoqqaa jiru. Sammuu keessan iddootti deeffadhaati itti yaaduu jalqaba. Itti fayyadamaa dhugaa isin jedhu maal akka gootan maal akka hojjetan maal akka yaadan gargar baasaa beeka. Inna aarina dhiirota akka dhugaa isin jedha dabalaatuma dhufaara. Maqaa rabbiitiin maanni. Inna mee dhiironni sammuu akkasitti ammas hin jeeqamaa oduu haadha manaa qabu haadha manaa hawwisiisa kun. Daa'ima achittis fincaa'ee achittis bakkuma argate hundatti daa'ima oree bakka inni godhu hin beekan. Kaanii nama nu sila. Wanta tayyaa dhiirota sammuu keessan sirrii miti. Sammuu keessan sirreeffadha maqaa rabbiitiin.